Tole nagaa fi araarri ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu kabajamtoota daawwattoota maatii taaddaluutu akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti gooftaan ulfaatu inni madda nagaa keenyatee inni gargaaraa keenyatee inni guyyaa fi sa'aatii kana nuuf kenne maqaa waaqayyo ulfaatu jecha kan biyya keessa kan biyya alaatti argamtanii hunduma keessaniif nagaan waaqayyo haa baay'atu jedheen jira akkam jirta fayyaa keessanii ani nagaa kooti gooftaan ulfaatu baga eeggamtanii gargaaramtanii guyyaa fi sa'aatii kana geessanii baay'atu guyyaa kana ga'uudhaaf hawwii qaba ture baay'atu ifaadhaa kana ga'uudhaaf hawwii qaba ture nuuni immoo waaqayyo nu jaallatee fedhasaa ta'eef guyyaa kana geenye maqaa waaqayyo ulfaatu dandeettii fi jabina keenya miti yookiin beekumsa keenya miti jechuudha guyyaa har'aa kana gahuuni waan fedhasaa ta'eef waan jaallateef ofii isaatiin sa'aatii fi guyyaa kana nuuf kenne maqaan waaqayyo ulfaatu jecha jalqaba irratti waaqayyoon galateeffachuun dirqama keenya haala jiru keessatti cubbuu keenya kaleessa laallee ani kaleessa kanan ture kaleessa sana keessan ture jedhame waaqayyoon galateeffachuu dhiisuu miti cubbuu gosa kaleessanaaf dhiisee har'aaf immoo mana keetti nadeeffadhu jennee waaqayyoon araara gaafachaa waaqayyoon galateeffachuun dirqama keenyadha jechuudha haala jiru keessatti iyyuu dhalli namaa kaminuu hin dogoggora hin deebi'a cubbuu isaarraa yookiin immoo balleessa sala akka mudannoo tokkotti irraa hin barata hin deebi'a jechuudha waaqayyo gooftaan ulfaatu tole warroonni maatii koo hin taane laayikii sabiskiraayib koomentii gochuudhaan maatii kootti dabalama warri immoo maatii koo taatanii jirtanii waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu eebbifama warri si bukkee jirra jettanii sheer laayikii naa gootanii jabaadhunaan jetta waaqayyo sinaa eebbisu eebbifama jedheen jira ammas immoo hin darbine warri maatii koo hin taane maatii koo ta'a laayikii sabiskiraayib koomentii gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha laayikii koomentii sabiskiraayib yoo walii goonee gatii tokko nuun gaafatu yookiin dadhabbii tokko nuun gaafatu jechuudha waaqayyo sinaa eebbisuuti har'a viidiyoo baay'ee nama kofalchiisu wayii yookiin nama bohaarsu wayii qabadhee dhufeetan jira viidiyichis maali yoo jettanii walumaatiin ilaalla viidiyoon kuni gosa kolfa meeqatu jira kan jedhamudha kolfa baay'eetu jira kolfa aynata baay'eetu jira kan jedhamu obboleessi keenya tokko nuuf qoodee jira yookiin nu agarsiisee yookiin fakkeessee jira jechuudha kanaaf iyyuu kolfi kun aynata meeqatu jira kan jedhu isa jalaa ilaaluutii dandeenya kanaaf iyyuu inni nu agarsiisee jira jechuudha waaqayyo isaa eebbisuuti dhugaa baay'ee tokko itti bohaartu jechuudhaan baay'ee tokko itti bohaariin jira waaqayyo isaa eebbisu jedheera wantoonni nama gammachiisan akkuma jira wantoonni nama gaddisiisanis immoo sooshaal miidiyaa kanarra baay'eetu jiru sooshaal miidiyaa kun nama fayyadas nama miidhas jechuudha gareen tokko tokko gaafa ilaallu wantoonni nama jibbisiisan wantoonni nama saalfachiisan baay'eetu mul'achaati jira so asumarraas immoo wanti barumsa namaaf ta'e nama barsiisu waa baay'eetu jira jechuudha akkuma faayidaa kas qabu miidhas qaba kanaaf iyyuu waaqayyo immoo kana keessatti hubannaa fi ogummaa sanuuf haa kennuuti wantoonni qalbii akkasiillee wantoonni akkanaa kuni baay'ee namatti tolu uumaa miti jechuudha waaqayyoon illee hin gaddisiisu jechuudha jiru immoo warroonni waaqayyoon gaddisiisuudhaaf waan baay'ee fedha jireenya isaaniitiif jedhanii waa baay'ee kan raawwatan jechuudha kan dhalootallee daandirraa dogoggorsiisan kan hojjetan baay'eetu jiru jechuudha isaan kana keessaa kan irraa barumsa irraa argatamus jira kan daandirraa nama balleessus jira jechuudha so kanaaf iyyuu waaqayyo nu haa yaadatu jecha yeroo nuti keessa jiru yeroo baay'ee ulfaatudha kana keessatti waaqayyo waan jechaatiin waan hojjannee waan dubbanne sagaddisiisnu hin beeknu waan ta'eef waaqayyoon araara kadhachaa balleessaa keenya kaleessaa nuuf dhiisi jenneen waaqayyoon araara gaafachaa har'a karaa isaatti deebi'uudhaaf dhiifama gaafanna jechuudha kanaaf iyyuu gosoota kolfaa kana obboleessa keenya irraa laallee walitti deebina hanga xumura viidiyoo kanatti turtiin keessan anuma faana haa ta'uti viidiyoon kunis baay'ee tokko kan namatti bohaarsudha walumaan laallee walitti deebina turtiin keessan ana faana haa ta'u laayikii koomentii sabiskiraayib gochuuti hin dagatiina waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa isiniin jira baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja ቪዲዮ ከላላለት ወልት ዴቢና የሳቅ አይነቶችን እስኪ ዘርዝራቸው ብዙ አለ እሺ አንድ
ሁለት ሶስት እሺ እሺ አራት ገባ አይደል? አራት ገባ። እሺ እሺ ይበቃኛል። እሺ ታንክ ዩ Sireen hordoftoota koo viidiyochi kana fakkaata viidiyoo jalaallee walitti deebineeti jirra. Viidiyoon kun baay'ee nama bohaarsa. Baay'ee tokko nama bohaarsa jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko na bohaarsee jira. Baay'ee tokko na kofalchiisee so obboleessi keenya nuuf haa jiraatu jecha. Innas illee jiraadhu jedhaan wanta hanga kana nu bohaarsee fi inni yoom akka inni lakkaa irra ga'e ani hin beekani. Udu kan komotti dabalatee 8 guutaa ture indagate fakkaata. Inna hundumaa fiiyu kana fakkaata viidiyoon har'aani qabadhee dhufe akkatti bohaartan immoo abdiitiin qaba. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura. Adaraa keessan like, share. Subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha hin dagatiinaa. Hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura. Baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja. Lafa nagaa naaf tura.